Kam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa har'aas akkuma barame mana gurgurtaa tokko qabannee isin dhufna. Manni kun gaa magaalaa Direedo'atti argama. Gamanuma peejii keenya ka TikTokaas ta'e ka YouTubaa fi ka Facebookaa sheer gochaa peejii keekii broker sheerii fi fool gochaa odeeffannoo manaatii fi lafa akka isin qaqqabu yeroo mara akka argattaniif gaa gamanuma peejii keenya kana hordofuun dagatina jechaa manneen har'a isinii qabadhee dhufe kun kana fakkaata keessisaa. Kaare meetira iskuweerii 280 argama. Saaphiyaan naannoo gorroo naannoo masgida Sheek Bushiraa saniin gama olii kanaan argama. Manni kun akkuma argitan keessisaa hedduu qulqullinaan ijaaramee hedduu akkana fakkaata gaa. Keessisaa wanni bare hedduu qulqullinaan ijaaramee waan bareedaadha. Kanaaf gaa namoonni mana kana dhuftanii qaamaan laaluu barbaadan hundinuu bilbila keenya kaasirraa kanaan hello keekiyyaa jechuudhaan bilbiluun na arkachuu dandeessaniin isin jaa ka isinirraa eegamu. Odeeffannoo manaatii fi lafaa yeroo hunda akka isin qaqqabuuf peejii kiyya gamanuma sheer follow fi like gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka gagga'u naa taasisan jaa. Gatii mana kanaa gaa bilbila kiyya kaasirra jiru kanaan bilbilaadha. Odeeffannoo dabalataa fi arkachuu ni dandeessanii jaa. Manneen hedduu jira ka poostiin godhanis karaa Saaphiyaan Gorroo Jarbaa akkasumas Daraqoo Dabii fi Laga Harrees ta'e karaa ganda qoree kanaas karaa ganda Koongoo Meedaa sanis manneen hedduun nu harka jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya gaa peejii kiyya sheer follow gochuudhaan kan isinirraa eegamu odeeffannoo kiyya horduudhaa fi bilbila kiyya kaasirra jiru kanaan na qunnamuudhaan jaa yeroo gaarii qabaadhaa.